Ni maree mirgoota namoomaa Itoophiyaa mootummaan sarbamoota mirgaa naannoo Oromiyaa keessa raawwataa jiruuf xiyyeeffannoo hin laanne jechuun komate. Manni maree kun ibsa fulbaana 28/2023 baaseen mootummaan mirga namoomaa lammiilee kabachiisuuf gaafatama qabu akka baatu gaafateera. Hiikaa fi tasaa dabalee isinitti hima. Gumiin mirgoota namoomaa Itoophiyaa naannoo Oromiyaatti iddoo garaagaraatti sarbama mirgaa raawwatuuf mootummaan xiyyeeffannoo hin kennine jedhe. Humnoonni nageenyaa mootummaa fi hidhattootaan sarbamni mirgaa garaagaraa qaqqabaa jiru furmaata akka argatuuf deddeebiin qaama ilaallatu gaafatus rakkoon kun yeroo yerootti hammaachaa dhufeera jedha. Ibsi gumii mirgoota namoomaa Itoophiyaa har'a fulbaana 28 ba'e. Haala kanaanis lammiileen lubbuun darbaa, qaamni miidhamaa, qabeenyi isaanii saamamaa fi mancaa akkasumas qe'ee isaan irraa buqqa'aa jiru jedheera. Ibsi kun sarbama mirgoota raawwate jedhee fi haleellawwan godinaalee lixa Oromiyaatti raawwatan eereera. Wallagga Bahaa, Aanaa Giddaa, Gandaa Ejereetti akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa guyyaa 2 ji'a 1 2016 haleellaa hidhattootaan raawwateen miseensi maatii 4 ajjeefamuu akkasumas kiramuutti lubbuun nama tokko darbuun namni biraan madaa'eera jedheera. Ibsi kun haleellaa hidhattoonni ji'a kana keessa Aanaa Giddaa naannoo Dichoo jedhamutti raawwatanii namoonni baay'een ajjeefamuu fi madaa'uu kaasa. Dabalataanis baatii tokko dura godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Anfilloo Gandaa Suddiitti humnoota mootummaan haleellaa raawwateen lubbuun namootaa darbuu fi miidhamni qaamaa qaqqabuu ragaa walitti qabeen hubachuu ibseera. Haala kanaan mootummaan naannoo Oromiyaa iddoowwan naannichaa garaagaraa keessatti humnoota nageenyaa mootummaa fi hidhattoota naannicha keessatti socho'aniin haleellaan lammiilee nagaa irratti raawwatu hatattamaan akka dhaabsisu gumiin mirgoota namoomaa Itoophiyaa gaafateera. Mirga lammiilee kabachiisuu irratti itti gaafatamummaa isaa akka baatus yaadachiiseera. Mootummaan federaalaa fi kan naannoo Oromiyaa lammiileen Oromiyaa keessa jiraatan bilisummaan socho'anii hojii isaanii guyyaa akka raawwatanii fi nagaan baanii akka galaniif itti gaafatamummaa isaanii akka baatan gaafateera. Gumiin kun naannoo Oromiyaa keessatti humnoota nageenyaa fi hidhattootaan haleellaa raawwatuuf qaamota mootummaa harki isaanii keessa jiru seeraan akka gaafatamaniif waamicha dhiyeesseera. Konkolaataa godaantota Itoophiyaa 29 fe'ee imalaa turerra balaa qaqqabeen godaantonni 7 lubbuu dhabuu dhaabbatni godaansaa idila addunyaa IOM beeksise. Balaan kun fulbaana 14 bulchiinsa Njombe jedhamu keessatti qaqqabee jedhe IOM. Galaanaa Balaay dabalata qaba. Balaan kun fulbaana 14 bara 2023 daangaa Zaambiyaatti kan qaqqabe yoo ta'u konkolaataan balaan isa mudate kun godaantota lammiilee Itoophiyaatti jedhaman 29 fe'ee ture. Balaan kun daangaa Taanzaaniyaa fi Zaambiyaa kataate naannoo Njombe jedhamtutti akka qaqqabe dhaabbatichi ibseera. Balaa kanaan godaantota 7 du'aniin alatti namoonni 9 madaa'anii godaantotni 13 biroon ammoo achi buutee fi haalli isaan keessa jiran akka hin beekamne IOM ibsa har'a baaseen beeksiseera. Oduu balaa kanaan guddaa gadduu ka ibse IOM namoota balaa kanaan miidhamanii fi maatii isaaniif jajjabina hawwaa jedheera. Qondaaltotni IOM fi Embasiin Itoophiyaa Taanzaaniyaa jiru bakka balaan kun itti mudate deemuun odeeffannoo hunda argachuu fi gargaarsa barbaachisaa ta'e kennuuf hojjechaa jiru jedha ibsichi. Waa'ee balaa erga mudatee 2 ta'e kana gama mootummaa Itoophiyaanis ta'e Embasii Itoophiyaa Daaree Salaamitti argamu haga ammaa wanti jedhame hin jiru. BBC'n balaa kanaan wal qabatee odeeffannoo dabalataa argachuuf IOM'if gaaffii dhiyeessee deebii eeggachaa jira. Balaan kun rakkoolee hedduu godaantota gaanfa Afrikaa irraa gara Afrikaa kibbaatti imalan mudatu keessaa isa tokko agarsiisaa akka jedhu IOM rakkoo kana furuuf tarkaanfii hatattamaa akka fudhatamuu qabu ibseera. Dhaabbatichi naannicha keessatti nageenyaaf mirga namoomaa godaantotaa eegsisuuf jecha waayiloota mootummaa fi waldaalee siviilii wajjin hojjechuuf murteesseera jechuun ibseera. Godaantotni gaanfa Afrikaa keessumaa Itoophiyaa hedduun Keeniyaa, Taanzaaniyaa, Moozaambiik fa'aa keessa darbuun biyya erga yeroo dhiyoos godaantotatti hammaachaa jirtu Afrikaa kibbaatti godaanu. Imalli godaansa seeraan alaa biyyoota kunniin keessa qaxxaamuruun godhamu balaawwan hamaa lubbuu galaafataniif saaxiluu itti fufee jira. Ebla darbees poolisiin Taanzaaniyaa godaantota Itoophiyaa seeraan ala biyyattii keessa qaxxaamuraa turan 63 ta'an erga konkolaataan ittiin imalan balaan isa mudatee booda to'achuu beeksisee ture. Addunyaan gama walqixxummaa koorniyaan maalirra jirti? Akka gabaasni foorumii dinagdee addunyaa jedhutti hirmaannaa siyaasa dinagdee fi hawaasummaan garaagarummaa dhiirotaa fi dubartootaa galmaan ga'uu fi walqixxummaa guutummaan guututti mirkaneessuuf kana booda waggaa 131 gaafata. Ta'us gabaasa dhaaba kanaan biyyoonni hirmaannaa siyaasa dinagdee sadarkaa fooyya'aa 1 hanga 10 kaa'aman eenyu fa'i? Dhimma kanarratti waayila koofiraafolii dhugaasaa waliin haasofneerra biyyootii eegaman garuu sadarkaa kana keessaa kan hin galle eenyu fa'idha firaafolii? Gama walqixxummaa koorniyaatiin yeroo ilaalamu yeroo baay'ee biyyootii Awurooppaa yookaan Ameerikaa kaabaatu jira jedhamee yaadama. Garuu sadarkaa amma ba'ee keessatti amma fakkeenyaa fi Ameerikaan sadarkaa 43 irra jirti akka haalaan eegamneeni. Tokko amma 10tti kan kaa'amanii jiranii. Tokkoffaan Ayislaandii, lammaan Noorweey, 3 Fiinlaand, 4 Niwuziilaand, 5ffaan Swiidin, 6ffaan Jarmanii,
torbaffaan Nikaraaguwaa, 8 Namiibiyaa, 9 Lutiiniyaa fi 10ffaa irratti immoo Beeljiyeemtu kaa'amee jiran. Egaa biyyoonni kun warra fooyya'aa ta'anidha malee guutummaan guutuutti walqixxummaa koorniyaa biyyi galmaan geesse tokkoyyuu hin jiru. Ulaagaalee hundumaa walqixxummaa koorniyaa biyyootiin dhibbatti geessisan hin jiranii nageenya dubartootaatiin karaa adda addaatiin biyyootiin haala fooyya'aa irra jiranii warra 10 kanadhaan. Ayislaand waggaa 14ffaaf egaa filatamuun ishee tokkoffaa irratti mitiire. Eeyyeegaa. Maaliinidha Ayislaand dubartootaaf biyya walqixxummaa qabdudha kan jedhamtee teessee jirtu. Ayislaand egaa tokkoffaa kan jedhamteettu keessumaatii bakka bu'ummaa dubartootni siyaasa keessatti qabanidha. Waggootii 50 darban keessatti bulchitootni biyyattii 25 ta'anii dubartoota turanii. Miseensota paarlaamaa biyyattii keessaa parsantii 48 kan ta'anii dubartootadha. Karaa kan biraatiin garuu yoo ilaalamu karaa fayyaa dubartootaa fi nageenya isaaniitiin gaafa ilaalamu Ayislaand sadarkaa 128ffaa irra jirti. Hawaasa keessatti walqixxummaan dubartootaa fi dhiirota gidduu jiru adda addummaan isaa baay'ee xiqqoo akka ta'e jiraattonni naannichaa himuun. Biyya Afrikaa filatamte jirti gabaasa ammaa keessa. Biyya Afrikaa tokkittiitu jira isheenis Naamiibiyaadha. Garaagarummaa koorniyaa biyya ishee keessa jiru parsantaa 80 cufatteetti kanaan sadarkaa 8ffaa irra jirti. Kana jechuun biyyoota addunyaa warra gurguddoo jedhamanii fakkeenyaaf amma kan United Kingdamiin 15ffaa irra jirti, Spain 18ffaa irra jirti, Kaanaadaan 30 warra kanarra fooyyofteettidha argamteetti. Karaa biraan biyyi akka addaatti walqixxummaan koorniyaa kun irratti mul'ate agarsiifame biyya kamidha? Sadarkaa 2ffaarra kan jirtu Norway akkuma biyyootii kaanii karaa hirmaannaa siyaasaatiin waggootii 8 darbanii fi ministeerri muummee biyyattii dubartoota turanii. Digaraa kan biraatiin garuu kan ibsamee jiru hojii teeknikaa kan jedhaman yeroo baay'ee dhiirotatu harka caalaan kana dalaga kan jedhu keessatti Norway keessatti lakkoofsi sanaa dabaleera gara walqixxummaattis dhufeera. Mindaan dubartootaa fi dhiirotaa yeroo hedduu biyyootii hedduu keessatti adda addummaa qaba. Hojii wal fakkaataaf jechuudha. Hojii wal fakkaataaf sana qaba. Isa adda addummaa sana dhiphisuutiin Norway fakkeenyaaf sadarkaa 6ffaarra jirti jechuudha. Kanaaf jiraattonni Norway keessa jiran dubartoonni hedduunis walqixxummaan koorniyaa biyyattii keessatti kan dhokataa ta'e yookaan kan waraqaa ta'etu hin taane kan guyyaa jireenya guyyaa keessatti ifatti mul'atu akka ta'e himuun. Masqalaa ayyaanota birraa keessa bakkeewwan Itoophiyaa garaagaraatti sirna baay'ee ho'aa ta'een kabajamu keessaa tokkodha. Ayyaanni hordoftoota amantaa kiristaanaa fi kan biratti haala adda ta'een kabajamu kun sadarkaa addunyaatti galmee hambaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii yuuniskoo jalattis galmaa'eera. Oromoon masqala mootii ayyaanaatii jechuun waama. Akkuma godinaalee Oromiyaa kaanii Horroo Guduruu Wallaggaatti dargaggoon hiyyaasee shobbookoo emmolee masqalli torbee tokko jedhanii sirbu. Weellisaa Jireenyaa Dassaalee sirboota kana ammayyeessuun sirbuun beekama. Weelli koo ammayyuu ittaana waa'ee sirboota yeroo masqalaa kanaa dubbiseera. Hiyyoon beekama naannoo keenyatti fakkeenyammaa hiyyoo ishee korreeko kololeeko akkuma tuulamni goobeetiin beekamu naannoon keenya hiyyooleen beekama baay'inaan amma naannoo Horroo Guduruutti. Amma hiyyoolee amma kololeekoo faayidhu korreekoo faas jedhu sagaleedha mul'isa korree fi kololeenkoo kun. Kololeenkoo bareedduu waa tokko qulqulluu carii waa tokko hin qabne jechuudha. Korreen immoo jaala. Mee amma sawa hawaasi sirbu sana mee sagalee nuu jedhe. Hiyyoolee korreeko kololeekoo xiyyoo jenna hiyyoolee korreeko kololee birraan daraare hiyyoolee korreeko kololee tabba gubbaatti adaan daraare hiyyoolee korreeko kololee tabba gubbaatti hiyyoolee korreeko kololee qeerroo wal waame hiyyoolee korreeko hiyyoolee maanaa dubraatti hiyyoolee korreeko kololeeko korreeko kololeeko korreeko kololeeko amma kabira bolesso. Baay'ee bareeda. Walaloo isaa keessatti keessuma birraa keessatti amma dubartiif dhiira yerootti wallaalatanis jedhama akkasiimi. Qabdoo sirbalkanii kun erga gubaa booda guyyaatti jijjiiraman ka torbee tokko damaraan jira direetti gubuu bahanii dhangaan qophaachitti dhufaa haala bareedaa waliin kabajuu. Sabooda daabboo daaraa kan jedhamu jira mana tokko irraa dhufee daaraa kana keessa taa'ee bishaatee maatii hundumaaf kan kennamu sabooda nyaanni mana tokko irraa dhufee waliin nyaatee dhugee waliin sirbaa gosni asitti sirbe kunii fi gosni gamaaf gamana jiru immoo walitti yaa'ee dirree gubbaatti waliin sirbaa achi keessatti qabdoo kan barbaadu abaaboo kennaa achitti egaa qabdoon isaa sun nama biraa